Garuu namoonni baay'een maaliif Kanaadaa jaallatu? Yeroo baay'ee Kanaadaa fa'aa jaallatu. Maaliif? No, jaalatanii miti dhaggeeffadhu Maarkos. Carraan biyya Kaayiroo kana keessa jiru Kanaadaa qofa kanaaf. Ilaala. Wanti kiyya ilaala. Anis moderator qaba. Where is my moderator? Atta. Enggak musuh. Ati moderator mobailiin keenya jetti moderator makana sarraa fudhee tagalaaggala. Nama miyuutu godhuu hin danda'u. Ofii maqaa moderator qabu. Ni danda'a kun wali qaba moderator. Mute godhee si garsiisu. Mitnaa. Mee of mute of godhe. Ofii moo. Qoy nama tokko. Naarrabsaa iyyama keetiin. Naarrabsaa namni tokko naarrabsaa mee. Please namni tokko naarrabsaa komantii dafa. Finfinnee yaadannoo Finfinnee ka jedhu kun from Australia bilookiidhaan dhabamsiisa. Du'anii ka'uun Yesuus abdii guyyaa sadii gahee jira. La'aan guyyaa takkatti ka'e Finfinnee yaadannoo Finfinnee. Ila. Yeroo Kaayiroo jiran kan achi biizoora yookaan adda barsiikuloo. Irratti training yaalii irratti godhe. Siifan jaruma Kaayiroo jiru kana kunoo. Yaalii irratti godhe laa ilaaha illallah. Yaalii irratti godhe. Irratti yaalii. Kunoo wannoo kana kan irra qaqqabee kolfe kanallee ani irra caalaa ka deeggaretu na guban jettu ka barreessa. Eeywa dhugaa keeti. Eenyuun eemshatillee. Wallaahi. Nama waa barreessa caalii diinni kiyya nama deeggare. Bas. Nama jalaa kolfe. Abdii aanan dhuge. Amma irratti fayyadachuudha. Gisee viidiyoo kun dhufee irraan kan naarrabsee kun dhufee irraan kolfe eegu badhasee ta'u. Ana haa gubatu gagee. Aannan wayii ofirraan dhabin gijaa jarri aalte. Ubbiraan dhabu barkuna waan akkana kan ubbira faayee ta'a. Laa illallah kama dhugaa ofirra geettee teetti badabbo. Maamme hin jabne. Salim na arrabsi likkii si galchaatillee. Maamme min yasarraane. Jammaal tokko. Maamme ni torki qabaara. Ada faati nainai waan iyyuu no. Sila ala Maamme ko. Ija keessa ilaalaa jiran. Dhugaa keetti reedi. Ainai no waan Bareedaa ko. Hoggaani si Oke, jecha natti kaatanii beekaa waan hin jiru hin beeku. Ada faatee ko. Riin yaaqeen dhaloon Abdii muktar zabanya balbala qarbii haadha faatee mucee mana itti. Haadha faatee. Saadi kereebii oduu akkatti jedhee zilaalu barnaa hin jileen jedhu. Ija keessa zilaala wayii taane dogongoree saatee jechuun sagalee. Habibi wallahi jechuudha maammee maalirratti onneeti ya keessa na seena beektaa rabbi kakadhe. Gaafa nama dhabee namni natti dhaadatee baqa mooraaliin kiyya kana ziqqi gajjedhe kana bakkuma inni bu'u hin beeku wallahi. Guyyaa tokkollee Hamzaa jalatti ilaali kaa dhukkeen narraa kaatee kaafuurri kun na fagaate. Wallahi dhufee doolaara meeqanatti fixee dhiqe. Bakkuma inni dhufu hin beeku hadhallee kama isinarra garmaamaa jirtan kana dhufee leenca bakka biraatti gabbuuse. Bakka hin jiraa miti. I don't know wallahi waaqi waan jedhee isa ibsu hin beeku isa. Isaaf Maarqoosiin TikTok kana keessa wallahi akka nama ta'u na godhan akka nama ta'u jechuudha. Big respect jedhin mul'ee fi jaalanne jira. Abshir ammas si waliin jirra abshir. Maarqoos silaayyuu balee qabaate illee mana kan kootiin dhabamu inni zabanyaa mana kiyyaati bakka hin qaban jedhu hin dhaban jedhu samoona kana bicha balleessanii dannarraa gara balleessanii. Samoona kana gaafani namni taa'ee mu'amu gaafan taa'ee laalu na dabbara. Dhiiseen ba'a dafee dhokadhe dhiisee ba'a. Keessaan qabu taanaan miti takkanan ta'a yooti mo'aa jirta ta'ee sin gaafachuu hin qabu. Garuu keessaan qabu ta'ee namni si mo'ee namni gaafa qaxxaamu baqaan hin danda'u. Dhugaa namatti hin tolu taa'ee anis taa'ee ilaaluu hin danda'u. Dhugaa bakka waan na aarsuuf dhiiseen ba'a bakka aaree gubadde. Warri ani hoo jedha seefu. Amma dhufte. Seefu nama wannoodha hojiin isaa. Seefu wannoodha hojiin isaa. Na isee ka'ee fideetiin bakka birootitti na isee ka'ee garaa kiyya kana lamuu booda dhufeetiin na qabbaneessa. Erga an oo'ee danfee irra jigee booda jechuudha. Warmaappi baay'isaa jechuun namichi badaadha. Indaneessin seefu nama sukkuumuun hin jabeessin namni obsa fixata. Gosa laatta.
jechuun yaani geemii haasaa jirra gaa waan biraan asiin seena geemii makana Ganti sana keessa namni garaana nyaata. neetworkii garaa nyaata tu garaana nyaatte Abdi Kia በቪዲዮ ውጣ እያለ ነው። Wala kami garaana nyaata. Nanta saakone. eenyu garaasi nyaata ኪያ ከማል በቪዲዮ ውጣ እያለ ነው። Ni dhambi boontu tu garaana nyaata. Guyyaa oluma seenanii akkuma xiyyeette naga gaafatanii gabboon garaana nyaata boole. ኧረ አደፋቴ ውሃ እየጠጣሽ መላጣ Waa ሲዩ yeroo አከም ኢንጎደ ሰሊም ኡሲታይ leenchisii dhufaaraa viidiyoo kanatti ወሪ በር ክሎሮክሲ ማል የቲያስ አርቂቴ ያሶ ይቱኩን ዋን እስኒ ፋርከ ከሉ እስኒ ፈካታ እስኒ ሙፈቺሱን kiyan ኦሎ ላይቭ ወል በየገሩ waaqni obsa sinaakin nu gabsan reedi makana sirraa qabu obboleettii taana naaf hin daddafne akkasitti qofaatti seenu Video kaleessa waliin gadhiifne san irratti gurbichi dabbaa jaalata jedhanii irraa rabbiin si haa eegu hin jedhu tokko qofatti jedhe. ittiin himne asirra deddeebiitiin ka inni obboleessa na jalaa ta'ee dhugaadha doo amma dura rakkoon akkam ta'e beektanii aanatu biyya kana fide adabate achumaan bakka mushkilatti rakkise jechuu argitanii namni harkaan idaa Osoo waan obbole biyya kana na fiduu baatee reeddiin osoo tabiraan fuudhin ana lammeeffata sila. Isa tokkoffaa biyya kana na fide lammata gaafa bishaan na obaasu obboleettiidha jedhee bishaan na obaasu. Mushkilaa sana. Gochuu hin danda'u jechuudha. akkanitti rakkoo ta'e yaaseefu sila Ammoo jechuudha rabbiin Maarqoosin siyaa fidudha du'aayi naa godhaame. jilbifadhee godhu Maarqoosin biyya kana fidee waliin bashannanuu barbaada yaa. Maarqoos areedan qabu akkuma wal qaqqabatta Nanaatti malee na qabaat. qoy baasi jabaadhuti milaachiin halkanii guyyaa halbeen faa kittee akka sheewwannoon jedhe tokko halbeen jala ta'a Kan qabame nanaatti malee footoo garataa jedhu waan. shuur Yaa. maa viidiyoo guddaa jala ilaaleedha waan viidiyoo ilaale Areeda isa baay'ee ba'aa namatti ta'u osoo hin taane areeda jira miti. ba'aa namatti ta'u guyyaa kun amma ba'aa namatti ta'a anam areeda Areenni Maarqoosiitiif rifeensi isaallee jechuudha kan akka Abdii Muktaar. kiyyaa giftaroon yoo kiyyaa kamalaan teebdi bobbo mamme ayya abba kiyyaa giftaroon Yoo wannoo tana hin guutini abaaboo kuma takka tana hin guutini giiftaran jedhame amma. Abaaboo kuma takka namni hin guuti kan guutin giiftaran jedhamu. baqataa kaayiroo keessatti biyya biraatti miti baqataan kaayiroo keessaa fida kun akkasi jaallu akkasi keessa gara ako rabbina arga abo bismillahir rahmanir rahim rabbaka reedi kana mirkaana isin jiraachis every time yoo aartanillee maal jedhasi qoy reedi jaartii walii kana jettanii anta nuti dhiira dhalaadhaa fi kiloroksii si fakkaata hoo yaaddu daddab Abdi calm down. inde akkasii hoo Ati nama jiruun harkaa shaantaa fudhattee baddee bakka jiru uf dhabee uf barbaadaa jiru yeroo deebiste. abo jajatana na kol biya ujara wa aaron itu dhalaaf እንኳን kiloroksii na jecha hunda keessaa kana kol biya bisa hunda abo if jala badde of barbaade yoo jaanani አብዲ ግን ጣዕሙ እንዴት ነበረ? ሙድ አለው በጣም ምንም አሪፍ ነው Wallahi irra caalaa namni waasiin jedhu jechuudha nama uf jalaa badee waasiin jedha nama uf jalaa bade yeroo deebiste atis isaa waliin uf jalaa baddeerta uf barbaaduu qabda bakka jirtu mana aslii jirtamu mana kee jirtamu mana reeddii jirtu uf barbaade. what maa way deebisaa fi ani deebisu bara bakka inni galsaa wala moderator qaba way mute isaan godhan godhu bara hedduu isaanii dhiisa karma laala ለወደፊቱ አብዲ አንድ ምክር kiloroksii iyyuu dhuguun gootummaadha bakka. አብዲ Barakii nama sanuu dhuguun gootummaadha bara. አብዲ አንድ ምክር ልምከር ለወደፊት እንደዚህ ውሳኔ ስትወስን ወላሂ osoo intala taate addunyaa lafaa fixxe ሴትዮስ ቅስም በያወራ ነው ልጁ ለወደፊቱ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ስትወስን አንድ ሰው እንዳትናገር የዛሬ ሰው ምቀኛ ነው እውነቱን ነው
እንድትሞት አይፈቅድልህም የዛሬ ሰው። ሸነቢ ደይዘ والله انبردو انبرد والله osoo dubartii ta'e yaani rahmate wayitti ayaa akki kabira kee bareedaa hunda kalli walli hin dhumatu kalli walli no problem rabbiin naa kenne hoo rabbiin inyak Ajandaan kaayiroo kun hin dhumatu qoyya beeza. Eessa dhumata? Yaada faatee hundi keessatti boonee ajandaa isinii kennaa turre. Saa dabaate? ani fatama wal fuune ajanda ajaa'iba kana ta'uu qabna torban tokko mataan dhaabachuu qabna Abiraan miidiyaa sinii billoo koy. Aanuu san jedhaa bara ammoo wal fuuna. Abeet haadha maatii faatee gaafa wal fuunu. Abdii dhageeffatu. Miidiyaan kun. Namni 385 mee ajandaa sadaffaan agarsiisa badda lakkoofsa qobarreessa paarti 3. Silaa warra kaayiroo kaayiroo kun bakka baay'ee waan ta'anii lakkoofsa qobarreessa warra haaraa waan haaraa jira ammas hin baafna. Andi kutur ila. La vela andi kutur. Lakkoofsa Uummanni fedhaa barin jaalata. amma fidaa jirre amma borutti waan haaraa ka torbe tokko raasa ati amma uummata mana Abdii jaartichi argee. buutii gurguramu makee kuma tokko Eessan argite? laalame la ilaha illallah hulluma jenda balaginu malanno la hawla wala quwwata illa amma maamme kana jaartii harka aree itti heerumuu qabaane ajandaa barbaaddan silteedha waan ta'eef Singli. oromoonnaa siltee Singiliidha. Ingilin jirawan mee wallaa jedhi oh my goodness maamiyyee ሲንግል አይደለሁም ዝም ብሎ ማውቆ ነው። mataara ante antena ande nyaw no ante mo host mist ne aratanya ብቻ ፈልክ abdi mee baallaa እኔ ሲንግል አይደለሁም። ማሚ ሶስት ነው ያለው ነው ያልኩህ አንተ ሶስት ምስት ነው ያለው Abdii Muktaar wallaahi anu sitti yeroo manaan jette laala. አራት እናት ለምን ነው አቱ የምትቀንሰው? አራት ሚስት ነው abdi ያለው። muktaari hamza atiif hamzaadhaaf abdii muktaari illee dhumti keessan kama lafaatti afaarta rabbiin na agarsiisaara inshallah Maaliif lafatti hafnamaa nuti kafeene filannee ka barbaannu laallee fuudhuu warra dandeenyu nuti. Maaliif lafatti hafnan? jaartii sadaffaa amma akkamiin nan barbaachifne nda'um qoo eega na barbaadanii sambilaalee kiyya fayyadamaa ani jaartii sadaffaa dirqama afur dirqama inni abbaan barbaade na yaalata na jibbee giddee taanu waraat lareedii araatti meema lafaa kaaftee Koomatti tokko immoo reedii rabbi dhabama siyaa taasisu addunyaa kanarra jedhama. Amiin, 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 amiin. Amiin Maal jedhi. jechuudha garuu. Kana hunda maal si godhe moo? meetireetti harri Isumatti deebi'ama akkana. meetireetti dhabama siyaa taasisu ka jedhu ufumaa abaaraarta rabbi jedhi ይሄ ሁሉ ፍቅር Wallaahi እኮ kun sarkaalaan koo gara olii ካሜራ deebi piroofaayilii gurraacha. ይሄ ሁሉ ፍቅር ካሜራ ላይ ነው። Waalaikum salaam Adillee. bilkeessaa. Waan ofii fuudhee naan gadi hani. ካሜራ ላይ ሳይሆን መሬት ላይ ያለ እውነታ ነው። bareedduu oromiyyaa kayyattu inshallah barakaa warra jedhee dhabneetiin barakaa biyyoo baara baaleetiin rabbiin dhabama si haa godhu bakka jirtuuf dhabde አይተኸዋል። አሜን፣ አሜን። namme amiin bal ኔትወርክ siyaasa ይባል። keessa nagaree ready wanti abditti Yes. haanniin turillee ibidda haanniin turillee የትኛውን ibidda በማን ነው አሁን አንተ keessa ግልጽ አላደረግሽም? yoo gaarii qabaadhaa baay'ee ulfaadhaa guyyaa biraa walitti deebina Mangistii maarkos naadan walii ishii sitti ajama waan ta'eef ishi dhugaasiin bilbil Tole mangistii ki fayyaa gaarii ta'e. Assalaamu alaikum baramolu durbanutti Ati amma qoy. fuudhaa. Waan ofii irraa bahi naa bilbilsiin jennee reefati. Haadha namni hunduu irraa baheetuma bilbilaa fi Isiin. mani billahi. Eenyuun fidesi? maanne esti በቪዲዮ ታንተ ማነ የሆነ አሰላሙ አለይኩም። ትላለህ። ያን- ወአለይኩም ሰላም የአንድ ወር ሼክ መጥቷል። ወይኔ አባክያን የማትለውም አባክያ እኮ በእናትህ ምርጥ ሼካችን ነው ኡስታዛችን
የተከበረ አንድ ወርም እንኳን ሞልቷል ብለህ ነው ማሚያ? የ15 ቀን ሼክ ይመስለኛል። የሆነ ግን ገረመኝ። والله ما من كان والله دقام جري حمزة في أبدي مختار اللي شيخ جيتك አውዙ ቢላሂ ኢነከ ስንጀነ ሀደፋጤ አማሪ ፈንደን ዴት ኡሲታይ يا دور شيخ ما ግን ኪያ ላይ ሼክነት ያምርበታል ወላሂ። ኪያ ሹፍ አበክያ ወላሂ ያምርባል። ማሻአላህ ማሻአላህ ግልጽ እኮ ነው። አብዲ የት ያውቃል? ማሻአላህ ማሻአላህ። የሆነ ቀን በጣም ገርሞኝ የሳኩት ናኦልን ኢማም አድርጓቸው እነሱ ከሱ በኋላ ሲሰግዱ አይቼ ወይ شقة يدلا كبر سيسا أرى يديرا غافي كبا هذا فاتنا سيسيتي لا كون سدى بري فقط سيكلتا eenyu baastee galchita dhafaate akka inni gaariidhaan gaarii miti bar silaa alumatti gadi jedhu eddaan beeku bareediyya sikalcha warri akkasii Adawate dhaggeeffadhu. Mucaan gaafaan kararratti gadi ni kana kan mucaan baay'ee kararratti gadi kana. wallahi ana miti wallahi ana mana dirasi Ministirii ta'e fudhatee ministirii wayiin gannaati. la fudhanna dhuma takkaan manatti dhufee nagaa jedheeni hammadhee abdiin footoo wajjin na kaasee Adeo so demaru mata gubbana buti achi fudhachuun oolu bakka daabbootti gurguran sani. Kuni kagaa manatti dhungadhe. Manatti dhungadhe. Aatu irraa fixe Muktaar Arsii dabbaa keessa irraa fidhumee jira. Eenyuun baatee dabbaa keessa. Osoo na hima kana osoo baay'irru manaaxiriin buute yennaan achi fudhate natti fakkaate bakka kun bakka daabbootti gurguran sani. Ministirii teessa wallaahi kan mana ni barbaadaa jira. Mana wayii jirtiin dagadhesii fidale. Gara fuulduraatiif seenaaf kaayyanna yoo ministirii sana agartee natti himiyaan seenaaf kaayyadha. Ayyee. Indeenne amroo baalbannaati sheekii onaaf. Maashaallah. ምን ነክቶ ነው ምን ታደርገዋለሁ ማሚዬ ጣልጣል አረከኝ እኮ ኧረ ኪያ አባቴ ወላሂ ምንም አላረኩም። ደግሞ ደስ ብሎኛል ሰሞኑን። አንዳንዴ እንደው ዳዋዎችን ብታረግልን አሪፍ ነው። ጺም ማሻአላህ ነው። ግልጽ እኮ ነው። ሰሞኑን ሻዳ ቀብሲሳ ጅራ የሚመተር ሰውን አላየም። ሻዳ እያስያዝኳቸው እኮ ነው በራሴ ያዝ Sienu si kas. Reddi mena masagal goditi chayyota no bija diyet. Ana keddi godan imbe kulle kiya namban. Mami nama qabsiisaa jira amma. Mami bade jedhani isaaf Abdi Muktar Gaddar bi ol galchida. muka ko waan ofi Aango adamate dinin darba wallahi. ready ተኛ እንዴ Abdi Muktar welcome back jenne jira Abdi Muktar Network ka. naga ande bite Abdi Muktar ምን አውቃለሁ ክሎሮክስ Hamzaan cicha rakut. Hamzaan silent ras gabbawt. baga naga ande bite jedhani jara bar Abdi ma hasuftu ana waan mo ofi Tadi kan siya mga baga naga ande bite welcome back Kame orante arani. dhiifama gaa galatoomaadhaati hojiillee jira proograamaan keessaa dhufe sanitti himti qochi deebi'a tole bareeda fi. sinittiin as deebi'a yoo turtan inshaallah Ayyee ode telesi mana. Kon qabu maamee keessatti haa tolu kabajjama. Fayyaan uta. galatoomi waan ofi Oh mangisti giftu duree tenna haadha faate reediyyaa ga ijoolleen isii jaalatan hin beektu bar gifti dureen tenna Mbech hinan jabdi malee bareeda. Qoyme. Gifti dure tenna mootii godhanne tenna. This is Malika Cairo ega goone bubbullee jira. Isinillee simattanii. malika kaayiroo gifti dureedha Maame kaallete malas. Eenyuun galchite alabaata? Ila mujeennu maqaan jedha maqaan isii qoyi. Reedi. Shaggee jedha shaggee
afura hurtamidam Shaggan kunu abbona sensi tayyete tana rabbii gadi jetti abbo yoo rabbii jenne sessif. نجالتا السلام عليكم Lisaa shaggeerraa dhageeffannaa. Waalaikum salaam. كم جرتان Fayyaadha. وأخيرا هرا ولا رجعنيكا Maa na jaalattaa? لا إله إلا الله أما سنغوري دي ربي صدقته Ngoo aga afurii deemaa jirra. Guzoo hiikattala. إيجازي أكنا غوريكا وانما دبرتي تاتي هندا يوسيفا ملت سيتوهاتي دريس Rabbii sodaadhe malee ani hunduu oduutiyya taate das na jedhama. ربي ما صدقت ريجا كان شريعة جتني بربي بقى أما بي ربي هيا منو كنير جتني جلس Dhageeffadha amala kiyya. Warri kaayiroo jirtan akka tasaa jiraattan dhageeffadha. Ani fokkattuu hin jedhu, bareedduu hin jedhu, dubartii taanan no problem normal no. Normal. لا Ani إله kana إلا ulaan الله biyya kana ريدي fokkattuu hin jedhu, bareedduu hin jedhu, qulqullumaa taatu bicha. مي أما قاف متكتي سقافة وانا كانت تنقبقبة مي سينيفي Baay'ee هذا فاتي gaafadha. قالتو ماشي Gaafadha. قافين كو جل abshir قبا ani قافين كو جل ani قبا hojiin kiyya sagalee shamarranii ta'uudha waan rakkataniif waan dadhabdanirra I am promise Ganaa wayita isiin akkasii dhuftu na seensistu malee jettu san waa'ee jaartii fi maali waan akkana haasoo akkasiin dhufte beeken. Osoo reeddi isaa hin galchu. صداتنا Na fuuta fi صداتنا nam fuutuu abdii muktaar qofarraa ati gadhisi seera oromoo keessatti dubbii baya dhooggan malee galan dhooggan waan ta'eef gala dhooggan malee bayan dhooggan abdii muktaar ati gaafa dhobboleettiti ماري هودا freedom. ماري هودا أما دقيقة مراسة قفا سنقافة ريدي ilmi namaa jaartii lammeeffachuuni waanuma kaleessa akaakayyuu fi abaabayyuu kennarra jiru waan sirraani haaraa bahee miti. Isa kana sin mormu. Isa kana sin mormu. Garuu wanti sin mormuu fi wanti xiinsammuu kennarratti rakkoo guddaa fidee jiru maqaa kan keetiin waa xixiqqi bicha. Sammuu kiyya irratti jedhe nama biraa bakka hin bu'in. No, hunduma keenya amma jechuun miliyoonota akka Miliyoona no jechuun sammuu nama biroo bakka hin buutu kan keetu akka kiyyatti jedhe akka kiyyatti waan oromoo nama namni miliyoona wanni jedhu hin jiru ana miliyoona na deeggara miliyoona shan oromoo miliyoona 60 keessaa miliyoonni 55 ana deeggaran miliyoonni 5 immoo hojiin qabne sila keessa. warra no deeggartoota warra aaraadha akkasumas warra aaraa akka kootiiti saniif akkas jettee hin diddaabarra. Mataa isaa bakka bu'ummaa kee qofa of qofa bakka bu'e. Hayyee. Ati shaggeedhaan shaggee qofa bakka bu'e. Simmeetii sitti dhagahame haasa'e. Wayi simmeeti ija kanaan simmeetii wayi ishee ammatti Rakkoon qabu shaggee haasa'e. afooyin adilaa na uffalchaa warroonni as keessa jirtan reeditu waan badana dubbachiisaara. Rakkoon qabu. Anamba gaafiin koo waan guddaa osoo hin taane. Bar mucaa bareedaa kana agarteetti miira keessa galaa jirti mucattiin. Yaa shaggee sakratul mawt illee akkatti namatti hin dheeratu nutti dheeressite ila nafsee asiin nu geette yookaan nu keessa hawaasa yookaan nutti gartee biyyaati. Dhiisi abaarsi keenya yuusi ajjeesee. Jala naasayin haasoftee fixattu haasayin fixattu isheetti fuufi shaggeetti fuufi. Warra si abaaraa ture keessaa ifarreedi shaggeen. Wallahi hin aare malee si abaareen beeku. Hin aare malee garuu. Maa si aarsa? Waa takkitti bicha na aarse malee waa lama miti. Wannoon teeti moo qoy maa aarta wannoon teeti. Osoo xiyya taate fultakkitti dhayyuu bire. Abdii muktaarati. Fultakkitti dhayyuu bire. Abdii. Abdii mee callisi waan dhufteef haa gaafattu. Nuugalee waan dhufteef aartee na baga aartee Waan dhuftee beeknee jirra beekte. Dubbii baadhoo gita subhaan Allah. hin doorne waan galchi dubbii. Enzeen amma walumaa galaani fuudhu kan kee fuudhi rabbiin si haa dabalu ammallee yoo rabbi si dandeessisee haqa isaanii guutuu rakkoon qabu rabbii waliin dhabiin malee. Ishii qoy duubaan dhufa kaa jahaffaaf torbaffaa ta'ee dhufa. No, ani afurii waliin fuudhu.
Nan da ulle baajata sanii oliin qabu. Alhamdulillah yaa rabbi galanni si haa ga'u. Ani doom sodaadhee jira yoo kana caala deemteetiin immoo iyyuu uummata nutti kakaasitti taa'edhe. Jala yoo geggeesse maa gadi balleen fuudhee oo teette immoo hin teette. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Gurri kiyyaa. Shakkees waan gaafatte gaafadhu dubbiin dheeressina bakka waa'ee kanaa haasa'uun barbaadnu cufaan irraa. Mee eessaan gaafadharee dubbii baasuudha dhoogganii bara. Mijattii maa haamile Eessaan gaafadhe. Yookiin gilti maamilatti fuudhuu hedaa jedhi gadi bahi. Reedii callisi mee ageeffattu waan dhufteeffatin dubbatini. Tattabsiisa keessaa fuudha mijattiin dubbataa jirtu giddi shashaafachiifnee keessaa fuudhu malee. Wallahi hin dubbadhaa magaafin kiyya jalqabaa reedi eega fuutee gaafa jaalalli si qabu jechuudha ati gaafa jaalalli si qabu akka nama tokkootitti sibichaa jechuudha sibichaa fi saayikoloojii kan kee qofa qaba malee nama waliin jaalalli si hin qabu already namuma jaalatti isa wajjin jaalalli si qaba malee garuu fuudhuun kan kee eegala fi onneen keenya saaloonii fi kilaasii qaba laal saaloonii fi kilaasii 4 qaba manni onneen keenya jechuudha. Eenyuudhiin qaba. Abbuma saaloonii kilaasii garaagaraa qaba. Adde taanaan dhageeffadhu shakkii. No. Hunda keessummeessa jechuudha. Maaliif saaloonii wajjin kilaasii garaagaraa maaliif qabaate nama hedduu keessummeessa jechuudha. Saalooniin isaa kifilii 4 qaba. Nu kifilii 4 qabna. Yoo onnee takka na yaadde I am sorry an onnee takka hin qabu. Namni onnee takka qabu dubartiidha. Amma bee waan miidhamne jira. Fuudha kee keessatti waan miidhamne jira bargaa fi koona naftichiisuu didda malee. Horofaa yoo ta'e si gaasii jedhe yookaan maal barbaadda? Hayyee wanti heerumtee ati shaggee. Amma ati waan balleessite qaruma balleessite wanti ta'ame qaruma ta'ame warra biraatiif akka dhaamsa ta'uufi. Haadha faateen irraa dhooggi rabbii jedhi. Tokko jala kanatti tokko rabbiin si wageetiif garadaa koo mataa qaqqara galchiin piroofaayilii kaa'u ziinye. Maal godha? Maraasa wajjin maraadhaan fayyaa qaba. Hayyee haa xumuradhu faa. Simmeetiin keessatti nuti baradde. Yaa Rabbi naa laaffise. Akka namni biraa nutti hin daggamneef amma miila jala si jiguu qabna. Antanuu bicha si dhaama isgoo jennee miila jala si jiguu qabna. Wanti miila jala si jignuu fi Amaara fuudhuudha sadaffaratti. abbaa kiyya qoy si araarfannaa amma arginee dubbii eegatiin waraarfataa jirree nuti si araarfannaa. Yaa shakke axarsii moorsii miti. Dhiisi ka kiyyaa mee qoy ganaama paartii. Reedi qoosaa dhiisiti gaafii ijoollee koomandoo deebisi. Yoo gandummaa iyyuu ta'e. Ani laal koomandoo tole reedi. Yoo haasoftuun beektu ishiin arshiidhaan. Naa galaa bari itti muufi. Reedi. Bakka takkan qabaa takkaa oli qootan guutee jira. Arsii dabalachuu heddamu. Si reedi gaafii waan hanga mana tole keessaa koomantii jechuudha laayivii jalatti. Reedi gaafii ijoollee koomandoo deebisi kayetu sani. Maal deebisaa gaafii afaanin nu qabaa jira.